Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota fuula YouTube keenya Araa Kiiloo Deelii nageenyi keessan badhaadhaa egaa Araa Kiiloo Deeliin gaaffilee isin bashannansiisuu isin bohaarsuu akkasumas irraa barattan isiniif qabatee dhiyaata gaa torbanii gara torbaniitti har'as egaa afgaaffii namootaaf taasisna afoolaa aadaa seenaa Oromoo keessa waan jiru namootaaf gaaffii taasisna fuula keenyaaf namoonni haaraa taatan subscribe gochuun dagatina akkasumas like nuuf godhaa share gochuudhaan immoo hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jenna egaa afgaaffii keenya waliinaa hordofnu kanneen akka Elemoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa naannoo Argeet fakkaata Taarsaa Birreetti kan lama jette gaa bakka dhalata isaanii kan Elemoo natti hin beektaa? Kan Elemoo Hararge miti? Hararge natti fakkaata. Kan biraa eenyu naa waamte? Jaalladhii Gammadaa Arsii natti fakkaata Arsii lixaa. Gara gaaffii kottaa nuti as dabarsa seenaa biyya keenyaa keessatti Finfinneen alatti guyyaa tokkoof magaalaa guddittii biyya kanaa jedhamtee kan turte biyyi wayii jirti. Eessadha? Finfinneen alatti moo? Finfinneen alatti guyyaa tokkoof magaalaa guddittii Itoophiyaa kan taate. Mattuudha? Lakki carraa biraasii kennu. Biraasii Yeroo Haile Sillaaseetti bitee ture miti? Yeroo Haile Sillaaseen biyya baqate. Yerichuma magaalaa guddittii guyyaa tokkoof turte. Akkammaa Finfinnee Goree? qofaan turre. Goree? Ayyaa argattee eessatti argamti Goree? Ilubbaabur. Ilubbaabur. Gaaffii koo haalaan na deebisetta. Gara itti aanuttanii si dabarsa akka seera sirna gadaatti abbaan manaa haadha manaa yoo reebe yookiin yoo dhaane adabbiin jira akkuma sirna gadaatti jechaadha. Adabbiin sun maalidha? Adabbiin sun haadha siqee kan jedhaman jechuudha. Haadha siqee jechuun haadha warraa abbaa gadaati. Kanaafiyyuu yoo abbaa warraa haadha manaa reebe especially amma naannoo Arsii kanatti practice godhu. Yeroo warri haadha siqee ba'anii reebamteef jedhanii wal guranii dhufu. Wal guranii gaafa dhufan mana isaan namni nyaata dhiirota manatti hafaniif hojjetu hin jiru. Kanaafiyyuu dhiironni ba'anii namicha san dirqisiisanii akka adabu godhu. Egaa nyaanni hin qophoofneef? Nyaanni hin qophaa'u hojiin garaa garaan hojjetamu haati siqee agasanti manatti hin galan jedhu. Baanii sadaqu. Baanii mana ishee adabamtee san dhaqanii achuma taa'u naannuma sanatti wanni jedhu. Kanaafuu dirqama abbaan gadaa ba'ee jara sana araarsa waan isaan adabanii natti fakkaata. Manatti galanii akka isaan nyaata qopheessaniif nyaata qopheessanii fi hojii garaa garaa akka hojjetaniif. Malee too nyaata argatanii naraarsan jechaadha? Ta'u malee. Adabbiin nyaata dhoowwachuudhaan adabbiidha jechaadha? Adabbii cimaadha. Nyaata dhoowwachuun adabbii cimaadha? Adabbii cimaadha. Otoo nyaatni dhoowwatamu ta'e reebaatuma oolechaadha abbaa manaa. Reebaa ooluu dhiisuu danda'a garuu araarsuu dhiisuu danda'a baanii wanta isaa adaban adabuu dhiisuu danda'u. Egaa aadaa hedduu qaba Oromoon aadaa nama boonsu. Hedduu kana keessaan abaa'oo waan boqotan addunyaa kanarraa ka'an jiru. Eenyudha isaan maqaan isaanii? Galaasaa. Bakka dhaloota isaanii? Bakki dhaloota isaanii Wallagga natti fakkaata. Wallagga isa kam akka ta'e hin beeku. Godina garuu Wallagga. Maaliin du'an sababa maaliitiin akka du'an beektaa? Dhukkubsataa turani. Dhibeechi maal akka ta'e garuu hin beeku. Waggaa meeqaa fi gaggeessaa turanii? Dhaabamu? Hin beeku. Hagam akka ta'e hin beekne. Dhimma dhaabaa keessa galuu barbaaddu? Dhimma dhaabaa keessa galuu barbaada. Dhimmichi dhimma koo waan ta'eef garuu agasii wanni hin jenne. Garuu yeroo akkasiin dhaabichaatti yeroo isaan hoogganan dhaabnichi baay'ee cimaa akka ture isaan beeka seenaa sana. Meegaa jechama tokkoon si gaafadha. Baddu malee saree jalliqanii jedha Oromoon. Maal jechuu barbaadeeti? Jechuun wanta fooyyessuu hin dandeenye yookaan immoo wanta oolchuu hin dandeenye dhimma dhiifta bakka habadu jettee dhiifta. Akkas jechuudha natti fakkaata. Hibboo tokkicha si gaafadheen xumurra. Tole. Hibboo. Hibbaka. Sagalee ilmamus sagaltamni ilmamus kan kiyya qiraa cimaa darbeenyu jedha. Adurree. Maaliif jettee? Sagalee ilmamee sagaltamni baay'eedha egaa sagaliif sagaltama gidduu garaagarummaa hedduutu jira. Maaliif jettee? Hagamuu isaa qabaatan ijaarri hagamuu isaa ilmatan kan ishiif laatamu qircuma sanitti laatamaaf wanti ishiif dabalamu hin jiru. Qiraaca jechuun maal jechuudha? Galii jedhu miti isa shaakilaa wayirraa cabee wanni jedhu wayi. Isheetti kennamaa fi adurreedha? Itti kennama. Isuma bishaan naqanii itti kennuufi. Kanaafuu hagamuu haa qabaatan ijaarri san caalan laataniif. Akkasii olma san kennamuufis hin iyyiti waan ta'eef. Sagaltama si olma ishii sanatti itti qicanii bira darbu. San caalan dabalanii jechuudha. Maali yoo dabalaniif waanuma guddaadhaan hin kennafnii fi sagaltamnoo ilmame. Jechuun akka aadaatti illee fudhatuu danda'u adurreen illee san caala dhuguu dhiisuu dandeessee hin dandeessu waan ta'eef ta'u mala.
Hayyee gaaffii koo feeyyamaa ta'uu keetiif galatooma. Hayyaaf gaaffii koo feeyyamaa ta'uu keessaniif galatooma. Eeshi isinis galatooma. Tole mee wal barruu maqaan keessan eenyudha? Ana Dajaneen jedhama. Dajanee maqaa keessan eenyu akkasini moggaase yaadattu? Maqaa koo abbuma kootu naa moggaasan gaannas gaani yoon beekulleedha baadhee. Mee maalirraa kaanee akkasini moggaasan gaafattaniittu erga guddattanii? Dajanii jechuun dajanii bakka wagana koo yookiin ana bukkee kan dhaabatu boodas immoo maqaa koo kan waamsisu kan jedhu irraa naa moggaasan natti fakkaata. Jechuun afaan Oromooti? Jecha afaan Oromoo jechama dajan jechuun akka maariffaas ta'e yoo ta'e dajanee jechuun garuu isaan immoo yeroo sana abbaa kiristinnaa fa'aarraa ka'eetu namaa moggaasu abbaan kiristinnaas ta'uu danda'a. Hayyee maqaa bareedaa qabdu mee giti hojii keessanii maalidha? Giti hojii kootii daldalaadha. Nan nagada. Naggaadeedha? Haa ta'u gara gaaffii kootiittan isin ceesisaa. Egaa Oromoon goota hedduu qaba akkuma beekamu isaan keessaa tokko Taaddasaa Birruu akka ta'e ni beektu jedhee yaada. Bakka dhaloota Taaddasaa Birruu beektu? Salaaleedha jedhu natti fakkaatan. Mee gootota akka Taaddasaa Birruu beektan yoo jiraate lamaan isaanii na waamtu? Gootota akka Taaddasaa Birruu goota baay'ee illee dhabne. Sirriidha. Goota Garasuu Dhukiifaa garmalee kan hin goota dhabe jedhe immoo yaadu Hacaaluu Hundeessaati akka koottechaadha. Sirriidha. Mee bakka dhaloota isaanii beektu kan Accees ta'ee kan Hacaaluu Namboodha. Namboodha dhaloota. Egaa sammuun amma kan koo kan inni yaadee hafe hirriba keessattis kan inni yaadadhu Hacaaluudha ergasii. Sirriidha egaa goota hedduu dhabneerraa Hacaaluu dabalatee itti tasa ta'uu isaatu xiqqoo natti toluu dide. Akkaataa aduu isaatii xiqqoo nama gaddisiisa. Hayyee gara gaaffii itti aanuttanii isin dabarsaa. Seenaa biyya kanaa keessaa Finfinneen alatti guyyaa tokkoof magaalaa guddittii Itoophiyaa kan jedhamte biyyi wayii jirti. Biyya sana beektu? Magaalaa guddittii Itoophiyaa kan jedhamtu. Guyyaa tokko qofatu jechaadha. Guyyaa tokko magaalaa guddittii Itoophiyaa kan jedhamu moo? Guyyaa tokkoo fi tureera kana dura guyyaa tokkoof seenaa keessa jira yoo yaadatta ta'e. Yaadachuu hin dandeenyu. Mee yaalaa kaa dhageessanii beektanii? Magaalaa guddittii Itoophiyaa guyyaa tokko. Gara gaaffii biraatti si dabarsu? Akka seera sirna gadaatti abbaan manaa haadha manaa gaafa reebu yookiin gaafa dhaanu adabbiin abbaan manaa sun adabamu suni jira. Maaloodha akka seera sirna gadaatti jechaadha. Akka aadaatti jechuudha. Yeroo dhaanee yeroo sokkituudha. Yeroo ati reebdee sokkitus ta'uu gaafa dhaantu jechaadha. Yeroo jaarsa geessanii haadha manaa ofii sana akka reeban sana amananii yeroo jedhan qamisii kiisuga. Qamisii bituufi? Isin haadha manaa qabdu. Akkasumatti kiiseeraanis. Reebdanii beektanii? Reebee beeku. Maaliin dhiifama gootaniif ree? Qamisii, naxalaa. Bittaniifi? Yoo qamisiin hin bitamu ta'e dhiifama isiniin gootu jechaadha. Jechuun egaa yoo fedhii ishii ta'e qamisiin mana jira yoo ta'e erga gallee booda sunni natti murtaa'eera miti. Ergasii booda isa sana dhiisuu dandeessi wanta biraa wanta fedhii ishii gochuu dandeessi garuu akka aadaatti akka seeraatti kan natti murtaa'e maayin qamisii. Qamisii bituu. Kanaafannaa reebuu dhiisummoo wayyoo. Kanaafannaa jalqabuma innuma reebuu innuma aaran sana qamisii waan nama bichisiisu waan yaadanii. Dhiisuu dhagaa. Dhiisuu reebuu dhiisuu qamisii bituu dhiisuu jechaadha. Wacii jalaa bahu reebuu dhiisuu. Egaa mee wacii dhumallee sodaadhaati reebuu dhiisaa kaa. Amma kaasnee maan nafeera. Amma inni kuni amma yeroon ammaa yerootti taa'anii afaanumaanii yaadumaanii kan malee wanti reebicha jedhu hin jiru. Hafeera. Nuti sakkaafuun barbaanna. Hafeera amma bakka hafeera. Hayyee gara aandee nungaa gara gaaffii itti aanutan isin dabarsaa meegaa gidduu kana hundeessaan
ABO adda bilisummaa Oromoo du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru ni beekama miidiyaan garaa garaa illee haasaa ture mee eenyu akka ta'an beektu yookiin bakka dhaloota isaanii hin beekne maqaa isaanii hin beekne. Nageenyi du'aan boqochuu isaanii. Du'aan boqochuu dhagayeera garuu bakka dhaloota isaanii akkasiin horan. Hordoftanii waa'ee adda bilisummaa Oromoo kana. Naan hordofa garuu baay'inaan haala yerooti ka. Haaluma yeroo irraan kan ka'edha malee mana hordofa. Gaaffii kosa xumuraataan isiniif fida isin gaafadha. Baddu baddi malee saree jalliqanii jedhu. Maal jechuu barbaadeeti mammaaksa kun? Sareen duruu jalliqatti. Hafti malee seenaa ofiin dagataniidhuma ka lammii isin dagatanii natti fakkaata. Seenaa ofiin dagatanii saree jalliqaniidhaan walitti fidan jechuudha. Saree jalliqanii baddi malee. Wanta ta'e ta'a malee immoo lammii ofii isin dagatanii innos kaniidhas. Dhoksanii. Natti fakkaata. Hibboo tokkichan isin gaafadha. Seera hibboo beektu? Hibboo tokko beektu. Hibboo. Bakka. Sagalee ilmamus sagaltamni ilmamus kan koo qiraacumaa jette eenyu jedhe? Adurree. Maaliif jette? Sagalliif sagaltama gidduu garaagarummaa hedduutu jira. Maanni egaa maaliif tokkuma kan goote? Kan ishii egaa qicaadhuma. Qicaadhuma. Qiraacii jechuun maal jechuudha? Qodaa suphee qiraacii xuwween fakkeenyaaf yoo cabe yookiin jabanaa yoo cabde cabduun ishii xinnoo hin jirti miti adurreedhaaf achi kaa'u ishii xaannan sana jechuudha. Qiraacii jechuun ishee. Qiraacii jedhamte. Ayyaaf gaaffii koo feeyyamaa ta'uu keessanis galatoomaa. Isinis naa galatoomaa. Ayyaaf gaaffii koo feeyyamaa ta'uu keessanis galatoomaa. Isinis galatoomaa. Mee wal barruu maqaan keessan? Maqaan koo Lataa Malkaan jedhama. Tolee Lataa Malkaa. Mee maqaa kana eenyus ni moggaase gaafattanii beektu? Eeyyee. Eenyus ni moggaase? Maqaa kana abbaan wakkootu naa moggaase. Maaliif Lataa isiniin jedhan? Obboleessa koo tokkotu akka tasaa kan hangafa koo ta'e Hacaaluu jedhama hin du'e achumaan immoo Lataa kan jedhamu tokko immoo argame gaafa argamu Lataan immoo lalisaa yookaanis immoo nuulateera hiddi keenya itti fufeera waan jedhuga jechuurraa kaanii Lataa isiniin jedhan jecha akkasii. Ayyee maqaa baay'ee bareedaa qabdu. Ishoo galatoomaa. Tolee gara gaaffii kootittan isin geessaa. Egaa Oromoon goota hedduu qaba. Isaan keessaa tokko Jeneraal Taaddasaa Birruu akka ta'e ni beekama. Mee bakka dhalootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu beektu yookaan immoo gootota akka Taaddasaa Birruu Jeneraal Taaddasaa Birruu namoota beektaa? Isaan Salaaletti kan isaan dhalatanii. Bakka isaanillee sammuu keessa na jira amma yaadachuu waan baadheyyuu Salaaletti kan isaan dhalatanii isaan beekaa jagnaa nama guddaadha seenaa gurguddaas nama qabanidha akkasii. Mee gootota kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu egaa hedduu qabna namoota wareegamanis ta'ee namoota lubbuun illee jiran goota hedduu qabna isaan keessaa mee muraasa isaanii maqaa naa waamuu dandeessaa? Egaa amma kanatti yoo yaadachuu baadhe seenaas yoo yaadadhe iyyuu eenyu qilxuu jedhamu eenyu fa'aa akkasii namoonni baay'een jijjiiru egaa nama hedduutu jira. Ani egaa amma sa'aatii kanarratti haala hojii kootii faana sammuun koo na eenyu jechaa hin jiru. Saniif jechanii egaa irraanfachuu danda'e malee nan beeka. Ayyaata gara gaaffii kottaa nutti si dabarsa. Seenaa biyya kanaa keessatti Finfinneedhaan alatti guyyaa tokkoof biyyi magaalaa guddoo jedhamtee waamamtee jirti. Biyyi sun eessa akka ta'e beektu? Finfinneedhaan alatti biyyi guddoodha jedhamtee waamamte tokko akka magaalaa guddootti Dirree Dawaadha. Dirree Dawaa nan beekaa. Magaalaa guddittii magaalaa qulqulluu kan jedhamtee Dirree Dawaadha. Guyyaama tokkoof Finfinneedhaan alaa kan taatee jirti seenaa keessa jira kun biyyattii yoo beektan yookiin iddoo isheen itti argamtu. Egaa Finfinneedhuma taatee magaalli bareedduun Dirree Dawaadhaan nan beeka tokko.
Duraan biyya bareedduu jechuun dhagaa. Karaa biraa immoo magaalli guddoon keenya Finfinneedhumadha. Finfinneedhuma. Baay'ee Finfinnee magaalaa guddittii keenya akkuma beekamu. Dirreedawaan magaalaa baay'ee bareedduudha argitan. Baay'ee keessa. Dhaqeen beeku. Baradheera. Baay'ee namatti tola. Akka seera sirna gadaatti gaaffiin koottaanu abbaan manaa gaafa haadha manaa isaa dhaanu yookiin reebu adabbiin inni adabamu jira gaa sirnuma gadaa keessa gaa Oromoon sirna hedduu qaba sirna adabbiillee qaba maalidha adabbiin sun? Egaa adabbii qaba gaa amma dhaanuuf reebichi tokko sagaleedhaani. Uleedhaan nama reebanii yookaanis immoo bakka namni itti dheekkama hin gorsaa yoo dhageesse hin gorsaa reebichi naman sirreessu reebichi naman sirreessu wal gorsu dhaasaanii wal gorsanii wal sirreessu gaa namni dogoggoruun dhiisu abbaan manaa sinuma dogoggora waan ta'eef reebdanii beektuu fuutaniittu anoollee fuudheera ijoollee iyyuu 5 qaba. Dheeromsiifadheerasi. Baay'ee bareedaadha. Maarraadha manaa keessanii reebdanii beektanii? Takkaarri kun. Dhugaa? Dhugaa waaqayyo. Takkaarri kun. Reebne nan gorsaa. Egaa yoo walitti buufanne yoo nan akka aaruu fedhe akkasuma akkuma ollaadhumatti akka guunikanii namni hundi fida malee wanti biraa hamtuu hin jiru. Reebeen beeku. Baay'ee namatti tola. Abbaan manaa yeroo baay'ee reeban dhaana'edha magaa. Isumarraa ka'eetti jechamni kuniyyuu kan jedhame isin immoo gaa haati manaa keessan baay'ee carroomtuudha. Takkaa sirreemne nan gorsadha sirraa waan akkasii maa balleessiteen jedha yoo naare nyaara koo beekti yoo ofiis balleesse immoo nyaara ishiis nan beeka balleessaa koo ciisuma irratti wal sirreeffanna. Iddoo araaraa guddaadha jechaadha. Baay'ee namatti tolamee warra hin heerumne nama fakkeenyaaf hin heerumne mee dhaamsa qabdan gaman waan nu dhaamame namoota hin heerumneef. Elaagaa waan tokkotu jira. Yoo elaa Oromoon akka jedhu beekaa hin gorsan jedhu. Beekaan durumayyuu beeka. Beekaa gorsuuni kufaatii baduudha. Isinii galee kanaaf maal gochuun sirra jiraata abbaa manaa kee akka amala isaatti qabadhu. Innis immoo amala kee beekee akka amala keetti si haa qabatu fedhii walii guutuudha. Wanti guddaan kanuma. Fedhii walii guutuudha jechaadha waliin jiraachuudhaaf. Kanuma barbaachisa. Hayyee gorsa gaariidha fudhanneerraa egaa dhalootni baranaas ergaa kan akka ergaa cimaatti ilaalaa jechaadha maaliif isin egaa yeroo dheeraa turtaniitu gaa'ela keessa. Hayyee. Isin nagaa naa ta'a eebbifamaa maaddiin keessan maaddii ulfinaa kan guddinaa FIB'n maaddii eebbifamaa haa ta'u. Gaaffiin xumurii nan qaba. Gaaffiin xumuree gidduu kana gaaffii koottaa nuti as jeessa gidduu kana egaa hundeessaa abaa'oo kan ta'an addunyaa kanarraa boqotaniitu jiru yoo dhageessetta ta'e mee beektuu eenyummaa isaa yookiin maqaa isaanii? Ijoollee maaloo galgalumallee ilaaleedha nama kana maqaa isaanii gara Wallagga Lixaanatti fakkaatu maqaa isaanii nagaa maali? Yaadattanii miidiyaarra naanna'aa ture. Naanna'aa turan. Yoo boqotanii. Yeroo dhiyoo dheengadda dhiyoo kana dheengaddumadha. Maqaan isaanii maaliin godha gaa waan sammuu keetti kalaqatte malee nan dagadhe malee numan beeka. Gara gaaffii isaanitti ansi jeessa. Ilmoon qabani namni kun ilmoon qabu. Ilmaan hin godhanne. Ilmaan hin godhanne qabsoodhuma uummata Oromootiif nama qabsaa'aa ture malee waan biraa isaanii dhimma biraan qabani. Sirriidha numaaf qabsaa'aa turan. Akkasi. Hayyee gara gaaffii kottaa nutti ansi dabarsaa. Baddi malee saree janniqanii jedhu dhageessanii beektaa jechama kana. Akkas jechuun baddi malee saree janniqan jechuun namni gaafa namni tokko nama tuffattee jireenya isaa keessatti adeemsa keessatti si tuffattu tokko ebeluun maal abbaa ishiitiin baddi malee saree janniqanii jedhu kun mammaaksa keessa qaba. Deebi'anii immoo
bakka jireenya isa dhumaati jechuudha. Gaa'ela amma baddu badde malee saree janni kan jennaan bakka nama tokko nama tuffatee dhiisu yookaan nama murtoo isa dhumaarraan gahan murtoo isa dhumaa yookaan balleessuu namicha sana balleessuu nama barbaade jechuudha. Akkas jechuudha. Maaliif saree wajjin walitti fakkeessarre? Egaa Oromoon gaannaa dubarraa akaakayyuu abayyuu keenya irraa kan dhufe waan isaan haasa'aniifanii hin beeku. Kanuma isaan jedhe irraa dhufnee itti dhalanne irraa dhalanne waan ta'eef sana haasofna malee soorgoof sookoosaa kana adda baasnee hin beeknu. Isaanumatu beeka. Egaa hin baranne immoo Waanuma achi as dhufee qabannee. waanuma isaan qabannee haasofna. Sirriidha. Si gaaffii koo xumuraan si gaafadha. Sagal ilmanis sagaltamni ilmamus kan kiyya qiraacumaa jette. Adurreedha isheen. Maaliif jette adurreen? Adurreen gaama waan kanaan kennamuufi siriin shiyyuu maqaan shiyyuu adurreedha. Adurree jechuun maal jechuudha? Maqaan humti maaliif adurree jedhame? Hantuuta nyaatti kan. Egaa hantuuta nyaattu adurreedhaan ta'e? Moggaasa kan. Maqaan ishee baay'ee bareeda. Maqaa moggaasa. Adurree baay'een jaalladha. Laakki adurreen hammatamti hin jaalatamti garuu ofittis hin qabu garuu kan isheen nyaattu adurree maaliif mana keessatti guddisu hantuuta eegduuf. Hantuuta eegduuf. Malee namni bineensa daggalaa manatti hin guddisu. Bineensa manaa jedhamtu. Maaliif sagaltamnis ilmamu qiraacimatti kennamaa fireesheedhaaf? Ammoo garaan ishee fudhatu kan hantuuta nyaatti. Isaa fi hantuuta itti guuttattuudha. Galatoomii ulfaadhaaf gaaffii koo fayyamaa ta'uu keetiiti. Eeshi nagaanaa ta'ee eebbifamee egaa adeemsi keessanii guddinni keessan daangaan qabaateen itti hafuufu mul'anni keessan daangaan qabaatee itti hafuufu daa'imummaa kee kanarraa kaatee nama guddaa ta'e. Ifti guddaan tokko sirratti haa ba'u. Hayyaaf gaaffii koo fayyamtu ta'uu keetis galatoomi. Shamaaraan kan jiru galatoomatis. Tolee wal barruu maqaan keenyudha. Maqaan koo Yerusaalem Asaffaan jedhama. Tolee Yerusaalem mee maqaa keenyu akkasii moggaasee gaafattee beektaa maatii keessaa? Maqaan koo warra kootu naa moggaase. Lamaan wal mari'atanii naa moggaasanii macaafa qulqulluurraa ba'ee kanaaf. Macaafa qulqulluu keessaa fudhatanii si moggaasanii jechaadha. Isa keessa naa moggaase. Maqaa bareedaa qabda. Galatoomis. Mee gitaa hojii keetii barbaadda? Ani midwaayifaridha. Gurguruu hospitaalittan hojjedha. Baay'ee namatti tola. Tole gara gaaffii kootiittan si geessa. Oromoon egaa gootota hedduu qaba. Akkuma beekamu isaan keessaa tokko immoo Jeneraal Taaddasaa Birruu akka ta'e ni beektadhee yaada. Mee bakka dhaloota Jeneraal Taaddasaa Birruu beektaa yookiin gootota akka Taaddasaa Birruu? Jeneraal Taaddasaa Birruu inni maqaan ishii na jalaa badee gan Salaaleetti dhalate nan beekaa gootota biroo gootota akka Jeneraal Taaddasaa Birruu yoo beektee lamaan isaanii sadan isaanii firama. gootota bira gootota Maammoo Mazammil fa'aa Hacaaluu Hundeessaas goota keenya kan biraa immoo maqaan isaatti na jalaa badee malee baay'ee isaanii nan beekaa. Gootota Oromoo hedduutu jira. Gaaffii biraatti darbu. Gaaffii ittaanu seenaa biyya kanaa keessatti Finfinneedhaan alatti guyyaa tokkoof magaalaa guddittii Itoophiyaa magaalli jedhamtee jirti. Yoo beektee maqaa ishee. Guyyaa tokko qofaaf. Baaboor Mattuudha. Carraa tokko si kennu. Na jalaa badee malee dhiyoo kanayyuu dhaggeeffadheen ture garuu garaas achi. Garaachi. Na jalaa badee. Ni irraanfatama waan ta'eef. Egaa akka sirna gadaa keessatti sirna gadaa keessatti abbaan manaa haadha manaa yoo dhaane yookiin yoo reebee adabbiin adabamu jira. Sirna gadaa keessatti jechaadha. Maal adabama yoo abbaan manaa haadha manaa isaa reebee? Hin beeku.
Odo politik ya kaafatti sirriitti beekti waan aadaa fi turizimii irra hojjettu ani garuu hin beeku. Ani heerumneeti. Heerume garuu amma dhirsi amma nama rukutaa hin rukutu. Kanaafuu hin beeku. Si rukutee hin beeku? Na rukutu. Yoo si rukutee maal adabda tuma lafaa kee si rukutee? Hin dubbisu kan callisee sana adaba malee. Itti naasoftu? Adabbiin ittaasa'uu dhiisuu caalummoo jirudha yaadaan gaba kooti. Malee hin beeku maal akka adabamu. Egaa dhaloonni yoonanaa nama reebuu dhiisanii ragaa namni haasa'eetuma. Kan jira garuu aadaa keenya waan sirriitti hin beekneef ta'uu danda'a. Sirriidha sirna gadaa keessatti jira. Adabbii mataasaa danda'es hin jiraata. Hin beeku. Egaa sireebee hin beekneef ilaabbaa manaa kee. Isaafni najjoodhaayi iddoon kan guyyaa tokkoof taate najjoodha. Najjoonis Oromiyaadhuma waan ta'eef sirnuma gadaa keessatti adabbiin mataasaa danda'e gaafa. Isaa miti guyyaa tokkoof kan magaalaa taate. Kan magaalaa taate turte? Lekki najjoo miti. Najjoodha biikee. Nijaan asuma hoolota. Lekki najjoo miti gara gaaffiitti aantas dabarsaa tole. Gidduu kana hundeessaanii ABO adda bilisummaa Oromiyaa adda bilisummaa Oromoo du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Maqaan isaanii yookiin bakka dhaloota isaanii beektaa? Hin beektu. Hordoftu miidiyaa. Amma yeroo kana miidiyaa baay'ee hordofaan jiru. Facebook irratti argeera garuu maqaa isaaniis iddoo dhaloota isaaniis hin beeku. Boqochuu isaanii garuu isa dhagee jira. Hayyeegaa baddi malee saree jedhiqanii jedha mammaaksadha. Gara mammaaksaatti si dabarsee maal jechuu barbaadeeti? Baddi malee saree ijaan dhiqanii. Jechuun ijji ishii hin badaa malee isaaf da'ootti hin godhanii jechuudha. Ijaan dhiqanii namaan rakkoo qaba saree yoo jedhiqanii ga'a. Amma biyya keenyatti saree kabajan kennani sareedhaaf isarraa ka'ee natti fakkaata. Hayyeemee hibboo si gaafadha. Seera hibboo beektaa? Hibboo. Hibbaka. Sagalee ilmanis sagaltamni ilmamus kan kiyyee qiraacumaa jedhu. Irra deebiin. Sagalee ilmamus sagaltamni ilmamus kan kiyyee qiraacuma. Ala galamoo mana gala. Qiraaciin maalidhas? Hin beeku qiraaciyyuu. Egaa seera hibboo nan beeka jettee akkan hibboo kana sii deebisu biyya keenyatti gaafa hibboo dhaban gabayaan haa kenneedhama. Maal jedhama biyya keessanitti? Akkasuma jedhama. Maallaa kennitaare. Finfinnee koo dhaabbee maalan dhabaa bareedaan kan koo jedhellee sinarrasu adurreedha deebiin hibboo kana. Egaa hordoftoota fuula YouTube keenya Araa Kiiloo Deelii gaaffiin har'aaf namootaaf dhiyeessine kana fakkaata ture. Egaa bakka jirtan hundumaatti gaaffilee afaan Oromoo aadaa Oromoo keessa jiran afoolaa mammaaksa hibboollee wal gaafadhaa aadaa keenya duubatti hafee aadaa keenya dagatamee haa yaadannuu walaa yaadachiisnu isiniin jennaa fuula keenyaaf namoonni haaraa taatan Araa Kiiloo Deelii subscribe godhaa akkasumas like gochuun dagatina hiriyootaa fi firoottan keessan akkasumas namoota jaalattaniif share nuuf godhaa torban gaaffii biraa namoota biraa wajjin qabannee walitti deebinaa nagaatti.